irra waltajjiitti yoo ba'u jechoota isaa qindatoo kattaa dayyaasaniin tulluu raasuun hundee garbummaa urgufuun kan weellisu akkasumas didaa fi falmataa dararaa saba isaatti bubbisu tulluu ta'ee dura dhaabbachuun kan mormu waggoota 8 guutuu mana hidhaa dukkanaa keessatti dabarsuun akkasumas manneen hidhaa biroo irra naanna'uun gidiraa quufuun si ajjeesu biyyaa baqadhu yeroo jedhametti lakki jechuu walleessaa bilisummaaf dhimmimmaan ija koo wal maraa obsee sirraa deemuuf nan dadhabe garaa si dhabeen jiraadhu biyya koo Oromiyaa yoon sirra jiraadhe jiruun kiyya faaya jechuun kan weellise kana malees ejjennoo fi murannoo biyya isaaf qabu ifoomsuuf warreen biyyaan baatti baqatan komachuun akkana jechuu weellisee tureera. Sodaa lubbuu kootiif jedhee biyyaa ba'ee garba cehee jiraadhu kan birta'ee biyyaa fi biyyee koo irratti sabaa fi aadaa koo keessatti haqa falmachuun murtii kooti jechuun sagalee isaa akka rasaasaan gurra diinaa fi firaa uree lixeem. Goonni xiiqaan kun abbaa isaa Muusaa fi haadha isaa Aadde Faaxumaa Abdullaa irraa bara 1967 Harargee magaalaa Rammayyaatti kan dhalate yoo ta'u wayita ijoollummaa isaatti bu'aa bahii fi jiru addunyaa kan isa quunnamte ta'us jabaa harka hin laanne ture. Sumaayyoon weellistoota gameeyyii kanneen akka Adam Haaruun, Aloo Daawwee, Fandishee Mul'ataa fa'aa waliin ta'uun hawwisoo caffee gadaa keessatti hojjetee jira. Akkasumas Ilfinash Qannoo, Hirphaa Gaanfuree, Suutee Baarentoo, Callaa Carcar waliin ta'uun sirbii Usumaayyoo seenaa dhaabbataa jedhu dalagan jaallatamummaa daran akka gonfatee ture. Mucaa durbaa isaa kan taate Saartuu Usumaayyoo qophii yaafannoo OBS irratti ibsitee turte. Usumaayyoon gidirfamaa fi roorroo saba isaa irra ga'u qolachuuf baroota waayyaannee keessoo fi cunqurfamaa akkasumas gidirfamaa maatii koo ijoollee koo haadha warraa koo jedhee osoo hin dhiphatin Oromiyaaf nama ifaajaa turedha. Jabdoota arfan qalloo akka Abdii Qophee, Kadir Sayid, Adam Haaruun, Aloo Daawwee kanneen biroo faana ta'uun muuziqaan yeroo adda addaatti hawaasa isaanii bira dhaabbataniiru. Namni jabaa fi qaaliin akkanaa quuqama saba isaaf qabu yeroo garaa garaatti nuffii fi dadhabbii malee jireenya qananiif osoo hin bu'in dabarsee boodarra immoo bara 1988 akka lakkoobsa Itoophiyaatti mootummaa waayyaanneen qabame mana hidhaatti darbatame. Isa boodas waggoota 8tiif dararamee erga mana hidhaa ba'ee booda foon irraa dhumee huqqataan isaa ammas saba isaaf akka falmu himuuf albeemaa haaraa baasuun akkana jedhee weellise. Abdii muradheen taa'u yoomuu hangam bilisoomee ol jedhee deemu jechuun ejjennoo qabu ibsee akkasumas jireenyi walabaa mirga uumamaatii sarbamnee hin teenyu gamtaadhaan gurmoofne qabsoon bilisoomna kennaa hin eeggannu jechuun sirboota garaa garaa baasee uummata isaa cina dhaabbatee jabduu fi xiiqoftuu akka isaa Saartuu Usumaayyoo fi ijoollota biroo godhachuun isa dhumaaf Sadaasa 16 bara 2006 akka lakkoobsa Awurooppaatti uummata isaa jaallatuuf lubbuu isaa itti waakkannee osoo mudhii jabeeffatee hojjetuu fi itti garaa jabaachuun addunyaa kanarraa boqoteem. Goota koo boolla kee daadhiin haguutuun jedha.